الشما harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagayni rabbiitii fi rahmanni rabbii isin irratti haa jiraatu jecha antanas waggaa haaraaf qophaawaa jirra. Waggaa haaraa akkamiin simannaa akkamiin waggaa haaraa dhugaa sangoona waan joogaa bal'inaan laalla. Waggaa haaraa manatti miti kan teenyee laallu bakka biraa dheenee laalla bakki sun eessa maal fakkaata isinis akkasumatti waan kanarraa waan hedduu akka arkitanii fi akka baratanii fi isinis waggaa haaraa keessan akka waan gaarii karaa gaarii deemtanii hojjettan abdii guddoodhaan qabaa. Hanga dhumatti nu wajjin tura bakka sanis galaaluudhaaf dafaatii na wajjin kottaa. So waggaan haaraini maal fakkaata jechuun qilleensi waggaa haaraa akkamitti uumuu dandeenya. Waggaa haaraa kana sammuu teenya tana keessatti uumnee waggaa haaraaf sochoonaa akkamiin waggaa haaraaf karoorfannaa eessatti immoo teenyee karoorfachuu dandeenya. Maaliif hundi keenya waggaa haaraa as deemu kana amata bareedaa, amata injifannoodhaa, amata gammachuudhaa, amata dalagaadhaa, amata fayyaa, amata enerjii gaariidhaan amata keenya jalqabnu akka ta'u hundi keenya huni feena. So kana godhuudhaaf ruutiinii keessa jirtuu fi mana keessa jirtuu fi bakka keessa jirtu keessatti teessee gilas mara ifi wajjin yeroo fudhattee silently dalaguun si barbaachisa waan ta'eef environmentii san keessaa baateeti environmentii bareedaa uummattee teessee akka gaariitti takka lama sadii jettee ifi wajjin haasoyitee ifi wajjin karoorfatta waan ta'eef akkamiin karoorfannaa bifatamiin karoorfannaa bifatamiin waggaa keenya kan as deemu kana yoo rabbiin jedhee amata gaarii amata injifannoo amata dagaagina amata jijjiiramaa amata hundi keenya waan barbaadu irratti kan barnoota irratti jijjiiramuu barbaaduu fi kan hojii haaraa jalqabuu barbaaduu fi kan bultii haaraa jalqabuudhaaf deemuu fi kan waan adda addaa piroojeektii adda addaa hundi keenya uumamaan qabna. So uumama kan akkamiin tasgabbooynee bal'inaan dalaguu dandeenya waliin laallaa nu wajjin tura. Egaa har'aan tana karaa nuti itti deemaa jirru kan bakki nuti itti deemaa jirru akkuma waliin jenne namni kuni amata haaraasaa taa'ee ifi wajjin hisaaba dalaguu qaba. Kaleessa maalirratti dabarsee akkasumatti boru hoo maaliin dalaguu deema waan jiru ifi wajjin taa'ee hisaaba dalaguu barbaachisa. Hisaaba dalaguudhaaf environmentii barannee yookaan manatti yookaan naannoo keessa jirurraa baaneeti bikka feenu yookaan bakkan ani itti tasgabbaa'ee karoora kiyya kan bara dhengaddaa evaluate godhee kan bara kanaa heegaree bara haaraa kanaaf taa'ee itti karoorfadhutti deemnaa jechuudha. Har'aan tana akkuma arkitanii magaalaa Finfinnee keessatti handhuura Finfinnee naannawa isteediyeemitti hoteela internaashinaala tahee hoteela Hayat Regency jedhamu of course international hotel international tahee bakka kanas akka isinis arkitan maaliif biyya teenya keessas bakki akkana kun idaanii jira tasgabbooyitee teessee ifi wajjin bakki itti haasoyitee keessa qalbiin tanteetunis tasgabbooyitee waan ija tanteetinis arkitu namoota hedduu namoota biizinasaaf biyya adda addaatii dhufan achitti arkitaa namoota kubbaaniyaalee gurguddoo adda addaa ran godhan achitti arkitaa ummata kanas arkuun kan kee atis karoora kan keetii fi heegaree kan keetiif akka gaariitti si kakaasaa. So har'aan tana Hayat Regency keessa jirra. Hayat Regency'n magaalaa Finfinnee keessatti argama. Achitti karoora keenya kan haarayaa bara haarayaa bara milkii bara gammachuu simachuuf teenya waliin haasoyna jenneet as dhufne akka bakka tanas jaalattanii environmentii jiru kanas jaalattanii akkasumatti dhaamsa nuti isiniif dhaamsinis jaalattan abdiin qaba.
akkuma reefu na jenne waggaa haaraya bara haaraya bifa akkamiin haala akkamiin fi sammuu akkamiin motivation akkamiin jalqabna waan jedhu bal'inaa waliin laalla. Maali fiigaa hundi keenyaw chaptera nu kenname qabna. Khaleessa jira. Khaleessa tana waan irra daleene waan khaleessa daleene laalle waan khaleessa daleene san arraan tana nu wajjin hin dhufu garuu hanga barbaannuutu fidachuu danda'a malee. So waggaa haaraa irreedduun akkuma beeknu waggaan haaraan eeguun fi as deemu ballama adda addaa yaada adda addaa of duuba deebitee eeguun fi khaleessa kan kee rivaayizii goote wantoota ati itti fayyadamuu qabdu haa wantoota ati dhugumaan irraa fayyadamtee silaa waggaa kanatti dabarfachuu qabdu wanni nuti hin dalaginis ni jira wanni nuti immoo akkasumatti progressiivii taanee akka gaariitti irraa fayyadamnee guyyaa 360 fi 5 kana ufneentu jira. Welga amma almost bara 2020 takka finnee bara 2020 fi lamatti seenuu deemna. So wantoonni nuti qabanneeni itti qophooyne akka namatti karaa chaapteratti aanutti deemannuun faan maali? Barmaatiilee maal fakkaatu? Nuti hangam takka honestly ifii wajjin teenyee yeroo teenya laallee xiinxallee khaleessarraa waan baruu qabnu khaleessarraa waan dogoggorree khaleessarraa waan cimina qabnu fudhannee karaa bara haaraa kana akkamittiin deemna. By the way, amanni ogguun fi namoota ittiin fayyadamneef amanni amatuma. Ammoo namoota gad ta'anii xiinxalanii akka gaariitti ta'anii gulaalanii khaleessa isaanii waan irraa baruu qaban irraa baratanii karaa chapter 2 deemuu barbaadaniif kuni carraa gaariidha. Maaliif of course namoota humaa ittiin fakkaanne jira amanni kunii fi guyyaan kunii fi torbaanii fi baatiin kunii waan akka namoota ittiin fakkaannetu jira. Namoota ammoo yeroon tuni kennaa guddoodha. Ilmi namaa kuni walqixa resoursiin inni qabu yeroo isaati yeroo tara akkamitti fayyadamuu akka qabu kan ifii wajjin taa'ee haasa'ee decide godhe bara isaa haaraa kanaafis if dura taa'ee maal godhuu qaba itti karoorfachuu qaba. Barri haarayni waa hedduun dhufa. Akkaataa ati isa kan eeyduu fi akkaataa ati isa fayyadamuu deemtutu garuu murteessa. Inni irraanfateen yeroon tun nama hundaaf walqixa kan namtee yeroon ati itti fayyadamuu deemtu garuu siin murteeffata. So bara haaraa as deemu kana wantoota bara dheengaddaa karoorfatte yoo qabaatte wantoota bara dheengaddaa karoorfatte sanirraa dhaabbattee maal faadhan sila akka biratti dalaguu qaba ture. Akka biratti akka itti daleedu si godhu ilaalcha ati yeroo tanteetiif qabdu ilaalcha ati bara saniif yookaan waqtii si kenname kanaaf qabdu. Soga kana karoorfachuudhaaf teessee xiqqashu sammuu tantee baastee if duuba deebi'uudha qabda. If duuba deebitee guyyaa 365 irra dabarte kana yookaan guyyaalee dabarsite kana deebitee xiinxaltee bikka silaa akkas godhuun qaba jettu irraa katabattee evaluate gootee bikka irraa immoo bakki tun waaw si jechi siistemuu irraa qabattee karaa chaapteratti aanuu ittiin dabruudhaaf if qopheessuu qabdaa jechuudha. Bara haaraa kana hawwii guddoodhaan hin jalqabuu qaba. Bara dheengaddaa karoora hanganaatiin qaban ture bara nagaruu karoora kiyya ol hiixachuudha qaba. Ol hiixachiisi karoora kan kee. Maaliifi karoorri yeroo hedduu karoora ati qabduutu akka ati motiveetir taatu yookaan akka ati motiveetir hin taane si godha. Karoora ati qabduutu akka ati yeroo tanteetti fayyadamtu yookaan ittiin fayyadamne si godha. Khaleessa kan kee gulaaltee khaleessa kan kee xiinxaltee guunii fi kanaan dhuftee waan khaleessa si aarsu yookaan wantoota khaleessa hin godhin san qofa qabattee karaa waggaa haaraa deemuu qabdu. Waggaan haaraan osoo hin jalqabneen duratti waan khaleessa roongilii daleene san yookaan wantoota khaleessa akka godhuu qabnutiin godhinsan irraa barachuudha fi teenyee ifii wajjin yeroo fudhannee yaaduu qabna. Akkuma beektan gaa yeroo fudhannee yaaduun yeroo fudhannee haasa'uun ifii wajjin yeroo fudhannee karoorfachuun hangam akka nu barbaachisa. Viidiyoo tanaan dura dabarsinee irratti haasa'uun jirra. So har'aan tana waliin ani isin wajjin haasa'u maali? Akkamittiin karoorfadha? Akkuma isin jee fakkeenyaaf bara dheengaddaa ani galiin tiyya hangana ta'uu qabdii jettee karoorfatte taati. Galii tanteessan bikka jettisan hajeen numee fakkeenyaaf doolaara 5,000 argachuu barbaada jetteetitti karoorfatte ta'a ji'atti. Wantoota adda addaatiif yookaan sababa adda addaatiif jechuun sababa motiveeshina dhabuu keetiitiin yookaan sababa leezii ta'uu kan keetiitiin yookaan sababa si dhukkubee ta'uudhaan anyways sababoota adda addaatiif waan barbaachisan yookaan karoora barbaachisan yookaan karoora kaayyattisan biran geenye ta'a. Biran geenye ta'uun garuu ani bara dheengaddaatu hin dandeenya bara nan karoorfadhu jechuu miti. Karoora kiyyasan khalees bara dheengaddaa san waan bara kana bara dabri kana maaltu waan san akkanaan biran geenye na godhe teesseeti isarraa barattee
fuudhaalee jitti si qunnamaa turte sana achi barreeffattee dhuftaan maali fuudhaan sun baranas ni jirti waan fi yaada biraatii fi furmaata biraatiin hin dhufneef soo bara dheengaddaa waan $5,000 karoorfattee biraan gahiniif barana hin karoorfattu jechuu miti even akkuma isin jee fakkeenyaaf bara dheengaddaa $5,000 hangana ture ta'a 5,000 bira gahuu ni dandeessa ta'a yookaan 200 whatsoever 200 ani galii 200 argachuu barbaada fakkeenyaaf biizinasii adda addaa irraa jettee karoorfattee ta'a yookaan karoorfattee kitaaba hanganan dubbisuu qaba jettee karoorfattee ta'a yookaan fakkeenyaaf hanga quraana irraa hanganan hafazuu qaba jettee karoorfattee ta'a yookaan fayyaatiyaaf at least ji'a 3 medical check-up godhuudhaan qaba jettee karoorfattee ta'a karoorran kan keessun hundinuu sirriidha ammoo karoora san karoorfatte san bira gad deebitee garuu gatteessee isaa wajjin communicate gooteeti injifannoo dhabdee moo isa bira teessee osoon hin ilaalin karoorfatteetuma achi keessee dalagbitee biraa hottee amanni haareen sitti dhufe maaliif irreedduun keenya akkanatti jiraana jiruu teenya tan osneetuma jiraana bakkuma nutti halkan bakkuma nutti dhiitetti bulla prograaman karooran hin hoogganamnu karooran hoogganamuu dhabni keenya maal nu godha jiruun teenya honestly jechuun guyyaa lafaa kaanes akkuma arkinetti lafaa kaanetu akkuma arkinetti baana akkuma arkinetti daleena akkuma arkinetti waan hojjanna then akkuma arkinetti galii arkanna jechuudha because at the end of the day jiruun teenya reflection wantoota nuti goonee waan ta'aniif galii tanti haa ta'uu beekumsa kee haa ta'uu guddina kee haa ta'uu fayyaatee haa ta'uu sammuun tanti bilchalaisii haa ta'uu waan irratti hin cuunfin waan irratti hin ifaajin waan irratti aarsaa qabaltee hin kafaliin dhufin expect godhuun waan hin taane maaliif sammuun ilma namaa tuni waan yaadde gooti sammuun tante bara kana ana kamittiin hin fayyadama barri haareen kun bara haaraa anaaf baran jijjiirama guddaa itti fidu yoo rabbiin jee baran fayyaati irratti jijjiirama itti fidu baran beekumsa irratti jijjiirama itti fidu baran galiitii irratti jijjiirama itti fidu baran hawaasummaa keessatti jijjiirama guddaa itti fidu jettee lafaa ka'uu qabda akkuma sin jee yeroo guddoon kennaan guddoon si fiiruuteeti yeroo tan ammas properly ittiin karoorfattu malee amanni si harkaa fiiga akkuma barri kumni lamaa fi 20 takka osoon fi harkinu harkaa fiigetti barri as deemu kunis akkasumatti si harkaa fiiga itti qophaa'uu qabdi soo kamittiin hin jalqaba bara kiyya haaraa paartiileen amma waliin haasofne kanarratti jechuudha soo dura soogguun fi bara haaraa kana yaadde dura galateeffannaan jalqabi galateeffannaa jechuun maal jechuudha hasi uume kan bara kanaan si gahe kan ar'aan si gahe kan boruun si gahu suni rabbi keeti hasi uume saniifuu galatoonfannaan tun maal si dabalti takka dura wantoota ati bara dheengaddaa itti injifatte wantoota gootee ittiin guddatte sanirratti rabbii kan kee galatoonfatta kan biraa jiruu tanteetii irratti rabbii kan kee galatoonfatta maaliif warroota bara dheengaddaa nu wajjin turan warroota bara kana nu wajjin hin jirreetu jira soo atiin kun adda taatee miti kan rabbiin umrii si kenne umrii tanteeta si kenne tanaaf carraa haaraa inni si kenne kanaaf rabbii kan kee galatoonfachuu qabda jechuudha amata haaraa yoo galatoonfannaadhaan hin jalqabneen alatti enerjiin tantee bareedduu taatee amata haaraatti seenuu hin dandeenye yes indeed amata haaraan duratti viidiyoo kana isiniif dalagi maaliif osoonii fi amanni haareen hin dhufne sammuu teenya fi enerjii keenya fi yaada keenya qopheessinee amata haaraa simanna yookaan amata haaraa seennee yoo fi kan fiinu taate wel qophaa'uu dhabarraa qophaa'uma wayya haa ta'u garuu itti yaadu jechuun maal jechuudha waan takka if duratti yaadanii itti cinqamanii itti dhimmamanii waan saniif boruu saniif hegaree saniif amata saniif if qopheessanii enerjii tantii qopheessite waaw ana amata kana bar waa hedduudhaan godhuudhaa deema soo kan duraa maali waan itti dura amata kanarratti jalqabdiidhaan ammarraa jalqabdee yaa rabbii kiyya fayyaanaa kennuu kan keetiif galatoom yaa rabbii kiyya ar'aan nagahuu kan keetiif galatoom yaa rabbii kiyya warroota hedduutu kan yeroo ammaa kana keessatti hospitaala keessatti ciisanii dhukkubsataa jiran jira yaa rabbii kiyya galatoom galanni rabbiif ati galchuu qabdu hedduudha baay'ee jechuun ni'ima rabbiin si kenne ni'ima rabbii ati rabbii kan kee kana kasi uume kana ittiin galatoonfattee if keessa galateeffannaa kan kee kana ittiin baastu sababni isaa hedduudha sababa san hundaa'u taa'iti yaadiiti yaa rabbii galatoom ilmoo arkachuu kiyyaaf galatoomi ani amma bara dabre kan keessatti ilmoon argadde alhamdulillah في أنبان بركان قيستي دلقات أداتين جلكبي الحمد لله then it's NCT فكان جنا أما حارة جلكبو ديمنا سنيفو تيسي مال كتبتها مال إنقولوا كبران ترى بويا خنا رت أما تخنا أما أكو مسنين جي فكينيا نسني خاصة ميري $1 كومشان نركب شو بربادة يو جت برا دينجدا برا خنا $1 كومشان جتين كاتو
I know hanga tokko achiif gootee jirta. Ana amma baay'ee fakkii fi malee guutaa akka takka maal naan jedhani comment irratti sa'atii maalumaaf waayuma dalagaa fi kanaan nama hiraarsitan aan jedhan. Okay, yoo hin daleeni reeni nyaatta, yoo hin daleeni nama taata, yoo hin daleeni galmi ati bira gahuu dandeessu ni jira. Soonarra laalina maaliif yoon fi ikkattiif cinqinee cinqii miti khadir qama maaliif yoo khaan akkuma isiniin jedhe namni kun wama dalagee harkataa miti. What goes around come around. Wanni ati daleeyde tokko sitti deebiti. Yoo karoorfattee amata kan kee injifachuudhaaf gatteessee akka gaariitti itti deemtee ni argatta waan barbaachisan. Namni tokko osoon fi xaafii bitee xaafii daakee bukeessee deemee qibaabatti qabsiifatee buufateen alatti biddeen harkachuun hin taatu. So xaafiin dirqama. Xaafiin yoo jiraate maalli jiraata daqiiqan xaafii jiraata yookaan ficaan xaafii jiraati saniin booda egaa bukeessiteen booda biddeenni xaafii dhufa egaa buufteen booda yookaan maa hin jiru. So cimina cinqii jettanii yaadinaa kana cinqii osoo hin ta'in karoorfachuun jiruu tantee siif laaffistii dalagaa tantee siif laaffistii namummaa tantee guutuu sii gooti. Maaliif namni karoora hin qabne bakka takkalee dhaquu hin danda'u waan ta'eef namni karoora hin qabne bakka itti deemuu hin beeku. Namni karoora hin qabne waan bakka irraa dhufe sanii fi bakka itti deemuu hin beeku saniifuu injifachuu dhaba isaatii fi injifachuu isaatu hin beeku. So amata keenya injifachuu jechuun maal jechuudha? Karoora qabaannee karoora san dhaabbannee okay bara deengadda hangana doolaara 5,000 karoorfadhee yookaan qarshii hangana karoorfadhee yookaan riyaala hangana karoorfadhee ammoo achi kan hin geenye wantoota adda addaatu na godhe. So barana 5,000 miti kan isin karoorfatan maaliif barana already beekumsa bara deengaddarraa argattaniitu jira waan dabaltanii fi muuxannoo argattaniitu jira. Saniifuu muuxannoo saniin kaataniititi I don't know fakkeenyaaf doolaara 20,000 argachuu qaba jettanii kaatan ta'a. Well, ni ta'a amata kana keessatti guyyaa as jiru yookaan waggaa as deemu kana keessatti amata jechuun guyyaa baatii 12 jechuun guyyatti guni fi gargar hiine guyyaa 365 guyyaalee kan akkamiin maaliin guutuu qaba maal fakkaatuu qaba peejiin kiyya maaliin guutuu qaba guyyaan kiyya maaliin guutuu qaba jettee karoorfattee itti yoo lafa kaate bakka barbaadu san wanni takka illee akkaatiin injifannoon si godhaan jiru. So karoora ati karoorfattu karoora akkuma reefu isin jee karoora isin hiixachiisu. Saniifin fakkeenyaaf doolaara 20,000 si hiixachiisa. Amata keessatti ji'atti doolaara 20,000 argachuu qaba jettee yoo karoorfatte. By the way bakka irraa dhaabbatu siitu beeka yookaan bakka irraa kaatu siitu beeka. Ammoo bara deengaddaa akkana jettee barana hin danda'u jettee if duuba yoo deebite abdii murataa amanni kan kee useetuma sirraa dhuma. Ammoo akkuma isin jee galateeffannaan jalqabdee rabbii kan kee galateeffachuudhaan yoo kan jalqabdu taate rabbiin kan kee siif heddummeessa siif baay'ata. Then maal taata waan barbaachisan by the 100% achiif godhuu hin yaalina. Namni doolaara 5,000 fakkeenyaaf baasitti karoorfatee doolaara 3,000 yoo argattan which is fine maaliif parsantaa 70 argattan jechuudha. Doolaara 2,000 yoo ta'e hafa argattan jechuudha by the way. So waan karoorfattanii fi doolaara 5,000 jettanii waan lafaa kaataniif 5,000 san bira gahuu dhabbiin keessan isin aarti. Silaa immoo lakki galii teessan karoorfachuu baattanii wanni hafuus isin aarsu saniif karoorfadhaa isin jaa. Yoo karoorfattan nambarri dhufu san waan fedhe irratti fakkeenyaaf ani guyyatti bishaan leetira takka dhuguun qaba fayyaa tiyyaaf. Karoora keeti kun amata kan keessatti fayyaa tiyyarratti karoorfachuudhaan qaba maatii tiyyarratti karoorfachuudhaan qaba jiruu tiyyata amantaa tiyyarratti beekumsa amantaa tiyyarratti karoorfachuudhaan qaba deeggarsan hawaasaa kennu yookaan tajaajilan hawaasaa kennu irratti karoorfachuudhaan qaba karoorri keessan 5-6 ta'uudha qaba bal'inaan karoora 5 fi 6 jiru kana garuu xiqqeessitee break daawunii gootee guyyaa kan keessatti jijjiiruu qabda. Guyyaa kan kee guni fi riba kaate sa'a riba kaa kana godheetiin kanaan jalqaba fakkeenyaaf galateeffannaan hin jalqaba enerjii bareedduutu na barbaachisa kitaaban dubbisa enerjii bareedduutu na barbaachisa quraanan qaraa enerjii bareedduutu na barbaachisa waan na gammachiisa dubbiseetiin lafa haa ta'uu mala karoora kan keessan bira ga'uudha. Itti aan fakkeenyaaf amma guyyaa kiyyooniin isiniif hime guyyaa kiyya gulfiin ganama hirriibaa ka'ee akka hirriibaa ka'een salaata fajriitiin salaata fajrii eegan salaateen boodan yoonni rabbiin na waffaqee hanga tokko quraanan qara'aa saniin booda du'aa'ii godhadheetiin karam deema waan lallaafaa jechuun sammuu tiyya rilaaksii akkan godhu na godhaatiin godha. Gulfiin hirriibaa ka'e fakkeenyaaf silkii hin banu akkan hirriibaa ka'een. Maaliif silkii tan keessa waa hedduu jira waan nama rifachiisatu jira akkuma hirriibaa ka'een kara silkiidhaan fiigu
خنا بركم لما في الدنيا تكوتين جل كبير جن of course سلكي في الرافع جاي سوا كان الربا خاين خرور فدو ما لفكر الربا خان الردون كان يوصوني في إجاون بنني خرا الربا خرا سلكي دافينا دين قويان خانك أكس أكم تهاول ديستربر تهاول سنين بودن وجون فين خنا جودين بودنين خرور خي خنين خليسة خرور فديسان وانتوتن خليسة جودو كابوتك وانتوتن جودي في وانتوتن جودين غرغر باس سنين بودن وانين أرى جودو داديمو مال فكادة جيتين مال لا تكشو وانين أرى جودو داديمو تكشو جتون simply وان كتبمي لا جتون سنقال لا لين مانين جودا priority كناف أوكي ليستين أن خنا جودو كبران تنا خنا ليستي تنخيسة فكين يفتنا في تنا urgently جودان كبجيتين اتخاء اتديه ما جتشونا so بويا خلا maybe وانتوني أن يادي سان كيسا وانين كرور فدي خطبت دي دفتر رتي أول فدي سموتي يقف خيستي التيادي بلو أصوهين تنين كتبت فدو دفتر خيارتين كتبت دا فدو كمبيوتر خيارتين كتبت دا فدو سلكي خيارتين كتبت دا سونا كفيد إننا خيسا ليدي خمبرا ماني قدني بيتاني أكن وان importanti فدور عنصماني قدني بيتاني reminder انكبا يخان وان نادة تيسا ilmi namaa kun yeroo ammaa kana keessatti samuunsaa gargar faffacaatuudha jiruu teenyaa fi ilmaanii hojuumi dalagaa bultiidha well hundi keenya biyya jiru keessatti samuun teenya faffacaatuudha samuu faffacaate tana if garin ameereedun keenya ni arrabar ni irraanfattan jalqabe waan in khaleessa gunin godha jeenin irraanfade yaa bobar abaluu fin bilbila jeetin irraanfadde yaa bobar abaluu dhukkubsateen gaafadde jeetin irraanfadde yaa bobar taaziyaa abaluu takkaatu jira silkumaan illee sabri hin jenneeni خانة جتون by the way إسنو ما قرون دندي سمالي في رو أما جرو خاناتو وني هدون سموت هني خيسة دامبي تاتي سموت هني بيزي جو تجي تأجر يوخان أكافان كأفان نوغالو تيجوني هنا زي well فيروس اللي ودي في جتشو بانه نتيه دماتي وني نتيه سموت هني خيسة داونلود جون so وني تك مال فدا سكانينجي فدا كميتي سكان جونا أكو من سنجي إبادة جو هدوم ميسون ذكري هدوم ميسودن نمدو كوبسة جافة تودن خيري دلقت تودن سمون تنتيتون refresh نتاعتي سنين بود reminder كباتو كب reminder هم ما ليش اللي كتنتي ترى نبوا فتاة application بوساك كنا وأنا كنا تنقولوا كب فكين يفساك كنا ذكرين قولوا كب جتوا جت reminder خان كيسن reminder سبحان الله جو خيّت تاعو خان reminder ساعة أكو ما جوس أما فكين يفساء أذانا وجوجه نمني بيزين جدو سلكي سرتي مال بوفت أذانا بوفت يوخان سلكي تيسن رتي ساعة مالها جنون فكين يفساء نابي قولوا برتنتا أتستوني ساعة نابي تيجود ساعة أنتم ساعة تدبستو ساعة ساعة أمتي برتي بالبيتو خان أباخي برتي بالبيتو خان حواس آمن جتتي مال قطع reminder عن في جرجارو دنديس الرام في تنتي مالين في خبو دنديس لين الرام فدا جتتي هم بوندا في تيمو قفص انتهين reminder سن application reminder بربادو جتول ساعة سبورتي دا ساعة بيشان تدويدو ساعة تخفلتو باي ذا سمون تنتي أما أقول في خفلتيس خفلون سمون تنتي تاني دمي ساعة تخفلو جاي أركون خان كيسو خفل جيس application آمن reminder خان كيسان so reminder خان كيسان إنجويا خان كمال قدي بكرة فتو في بكسر رأي رتوتي قوت تشاد جيمتا أمني هاريني واحد في خيسة كبا بلما قفا هنسينين ردون ما بلما قفا سينتي ويل جادو راسا أما خيسة توجا قوني في أمني هاريني خندو في ردون ما أما تهاري خان خبجو لا فيك أمني هاريني خبجو لاتي جروت أنت خيسة سنتي من خانكي خيسوم ما سيدو فوديما خيسوم ما أنتوني خيسوم ما قياس لبسدي في جاتني شنجامتو خيسوم ما ست لفتان أكبر بادتي في بفبر بادتي في تجاجل بربادتي في إنما بربادين جيسونا ما الخيتي جهيتي تجون so خيسوم ما ست أسديم تتنا تكوب بايتي سمدو خيسوم ما ست أسديم تتنا الرافي دميتي مال قولي جيس وان بتشون كابيني إني كابو يوخان ترى إني كابو كارت رافر بوتي في دميتي جيس يجودا خلنا تنتي قدون خيسوم ما أسديم تتنا خيسوم ما أسديم تتنا سموات التين أيدو في سموات وان أمتها رايا خنتين ها سويتو في كوبياتي واي أمتها رايا خنتين كوبيوتي أيدوتو أمتها خانكي productivity قدا يوخان أمتها خانكي بردين قداتي في برخان في برد سندراتيس ولو ما كده أمس كسمتي تسين نجتورا سو أمتها خينيا كوبي دان أجندة هاراي بتتني 2022 أجندة هاراي بتتني إنما هاراي رقة بتتني by the way ورودني ديتيلي برباد ورودني ديتيلي أمتها هاراي رتخرور فنا دف جرا بربادن ندوب بسا والندوب بساتي خرازو ميتيني ساعته
خرا أداتينيس والأركينيتي خرور فنجتشو دا ولين قدتيني أكنا جونا جنة ولين خرور فتشو دا أبنسي خرور فنمني هنكرور فني بكتي ديمو بكرة ديمو مبيخو بكتي ديمو مبيخو نمني بكرة ديمو مبيني بكتي ديمو سنبيخو زانيفو جهو ساتي سنبيخو خفو ساتي سنبيخو so bara nagaya bara fayyaa bara guddina bara milkaayina bara injifannoo jechuun maal jechuudha yooni fi karoora kan kee kuma diidam goote injifattee jechuudha yooni fi fayyaadha faani guyyatti burcuqqoo lama bishaan burcuqqoo afur karoorfattee burcuqqoo cinaasaa burcuqqoo lama dhuyde injifannoodha baay'ee dhibba fiduudhaaf hin dalaginaa dhibba kan finnu mana barnootaa qofatti malee jiruu irratti miti wantoonni adda addaa waan isin jeequudha maluuf jecha hin rabbashamina ifi waqasina if duba deebitaniin aarina akkuma isin jee jiruu ta'isan gammachuu fi nagayaan jiraachuudhaaf maal godhuu qabna sammuu galateeffannaadhaa irraanfachuu hin qabnu barri as deemu kun bara ajaa'ibaati bara guddinaati bara milkaa'inaati bara hawwiiti bara dagaaginaati je'iiti ifirratti maal godhi labsi waan gaarii fayyaa gaarii milkaa'ina gaarii jijjiirama gaarii isiniif haa ta'u bara nagaya bara milkiidhaa rabbi nuuf haa godhu isinin jaa gaayii kana fakkaata gaa viidiyoo biraatiin wal arkina viidiyoon tun namoota adda addaa fayyaddi jettee yoo amante gaa namoota adda addaatiif sheer godhi atis waan viidiyoo kanarraa baratte akkasumatti koomentii jala nuu kaayi isin jaalannaa isin kabajnaa bara haaraa bara nagaya rabbi nuuf haa godhu nagayaan turaa horaa bula.